waldaa horsiisa lukkuun jedhama. Qaamni hundeesse mootu warra aanam warra waajjira namatti tola. Tole. Kabajaan mootummaa keenya haa ga'u. Hayyee. Garuu yoo wanni hojjetaa jiru hunda gammaatitti waan nama gammachiisu jechuudha. Hayyee. Kana waduutti nuuf ofee jechuu barbaanne. Mee gurmii kanarratti yeroo gurmooftan qaamni isin cinaa dhaabbatee isin deeggare yookiin immoo qaamni nuufis tola oolee jira jettanii akka galataa waldaa marsaniiti. Kaja akka aanaa migiraatitti abdii hin kutanne Harbour Media Network carraa nama 8,000 oliif magaalaa Adaamaatti yeroo ammaa marsaa jalqabaaf carraa hojii uumuu kenname hanga xumuraatti waliin haa daawwannuun affeerraa keenya. Hayyee akkam jirtan? Mee eessarraa dhuftanii eenyu jedhamtanii kan isin arganne immoo kutaa magaalaa Luugoo aanaa migiraatti isin arganne mee walaa baruu jalqaba. Hayyee maqaan koo Sultaan Abdulqaadiriin jedhama. Kan dhufe ganda 11 kan amma keessa jiru Duwwaa Lamaan jedhama. Kutaa magaalaa Luugoo aanaa migira ganda Duwwaa Lama jiraata magaalaa Adaamaatiin jedhama. Hayyee iddoon amma itti argamnu kun maal jedhama? Itti waamama isaa asitti akka argetti ani reestooraantii Fatiraa jedha. Fuulduree madda Afrikaa yookiin immoo isteenshinii bobaa Afrikaatti argine. Isin mee ganda kana keessatti akkamitti dhufuu dandeettanii sababa maaliitiif immoo ganda kanatti argamuu dandeessu? Tole galatumaan jecha iddoon amma jiru Fatiraa jedhama beekamaadha. Haala jireenya kiyyaatiin kan wal qabatee fi iddoo oolmaa keenyaa waan ta'eef sababa saniin inni asitti argamuu danda'ee jira. Hayyee baay'ee bareeda. Dhimma waldaa gurmii tokko dhagayeetiin dhufe. Kanaaf isin dubbisuu barbaade. Dhimma waldaa gurmii kanarratti mee maal naan jettu? Waldichi maalii maalirra gurmooftanii eenyu isin gurmeesse qaamni isin gurmeesse immoo qaama kami? Tole bareedaadha. Waldeen waldaa horsiisa lukkuun jedhama. Qaamni hundeesse mootu warra aanam warra waajjira carraa uumaa warra aanaa migira kan jedhamu. Jalqaba irratti maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan kiyya Mustafaa Gannaa jedhama. Hayyee obboleessa kiyya baga nagaan dhufte jalqaba irratti mee walaa barru eenyu jedhamtanii eessaa dhuftan? baga nagaan nu jedhanii asirraa hin dhufe Abdusalaam Abdullaa jedhama. Waan akkasisanii jechuudha. Haalli gurmii akka kootti milkaa'uu isaatti irraa baay'ee gammanna. Wanta fooyya'uu qabuuleetu jira. Sanimmoota bal'inaan itti mari'annee akka fooyya'u taasisna. Carraa kana affeeruu keessaniif guddaa galatooma. Hayyee mee maalirra gurmooftanii maal argattanii maaltu isinirraa hanqate akkuma san immoo maal milkooftan? Tole wanti irratti gurmoofne horsiisa lukkuu jedhama. Iddoo itti kunuunsinuu fi lukkuleen nu galee jira. Wanti irraa hanqatamuu nyaata ammaaf dargaggoonni achitti gurmaa'an kun hojii dhabaadhaa jedhanii gara bulii 20 booda ofuuf dandeettan yaada jedhu sun baay'een qirnu jedha. Isallee akka nu fooyya'uu fi wantoota ulaagaa xumuramuu qabu hanga waajjira haqaa maal ka jedhu kan oollee osoo mul'atu akka miseensa keenyaatti kan ofirraa jechuun barbaada. Kanuma dhaama guddaan galatooma. Baay'ee galatooma. Akkuma san immoo mootummaa naannoo Oromiyaa carraa hojii uumtootaa fi akkuma san immoo hooggantoota gara carraa hojii uumaa irraan jiraniin walitti qindeessuudhaan carraa kana uume magaalaa Adaamaa irratti akka dhageenyetti sheediiwwan 40 ol amma ijaaramanii xumuramanii jiranii tokko tokko isaaniitiif hindaaqoon galee jira jedhanii baay'ina hindaaqoo galeetii fi sheediin meeqa akka ijaarame eessatti akka ijaarame mee nu ibsa. Tole sheediin akkuma isin jettanii hanga sheedii 50 jedhanii iddoon inni itti ijaarame malkaa Adaamaatti naannoo malkaa Adaamaa jedhama. Xiqqoo gara keessatti seenaa gaammaa fi sheediin kan itti galee sheedii 40 jechaadha. Garuu kan dhufuun duwwaanis ni jira. Ni dhufa akka dhufu mootu abdii qabna oolee bula malee ni milkaa'aa jechuudha. Baay'ina sheedii kanaa keessatti nama meeqatu hirmaatee lukkuu meeqatu galaa jira? Baay'ina sheedii keessaa namni miseensi lama nama 40dha. Waliigala isaanii sheedii irratti nama 40 moo 20tu gurmaa'ee lukkuun kagalu meeqa? Sheedii tokko irratti nama 20 lukkuun galu lukkuu lama jedhanii baay'ee nutti tolee jira. Warroonni mootummaan keenya hojii adda addaa uumuu isaa baay'ee yaa galatoomu. Ammallee immoo hojjechuutti jira. Namoonni galateeffannu baay'eetu jira. Isaan keessaa gandillee baay'ee nu qarqaaranii kana jira. Hayyee ulfaadha. Dhimmi irra gurmooftan kun hojiin irra gurmooftan kun
iddoo kamitti kan isiniif qophaa'eetiin iddoon hojii isinii qophaa'ee kennameeti. Akkuma san immoo haala dalagaa kana walumaa galatti kan isin mijeesse eenyu? Warra gandaatiin nu mijeesse haala kana mootummaan deeggarsa horsiisa lukkuutu irratti jedhanii warri mootummaa akkasitti haala mijeessanii bootaa nu mijeessanii akkasitti bootaa adda ta'e katamarraa xiqqoo baasaniitiin iddoo malkaa Adaamaa jedhamtutti akkasitti gurmeessaniitiin nama 20 nu gurmeessanii akkasitti nu gurmeessanii. Mee sababa amma kan isin argadhe godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa aanaa Migiraatti isin argadhe jechuudha. Aanaa kana keessa sababa maaliif garan dhufuu dandeettanii? Akkuma san immoo odeeffannoo tokko tokko akka dhagahetti dhimma gurmii wahii dhagahee jira. Waa'een gurmii sanirraa mee maal naa ibsuu dandeessan? Akkasuma hojii dhabaadha kan inni dhufne asuma keessa turre walitti nu qabee kan gurmeesse. Hojii adeemsaa gurmii kana keessa nu dandeessan? Haala hojiiti hojii dhabaadha. Hayyee. Hojii soqaansa dhufne. Tole. Asumaan gurmii kana keessa oolle. Hayyee. Haalli hojii kun immoo namatti tola. Tole. Kabajaan mootummaa keenya haa ga'u. Hayyee. Garuu yoo wanni hojjetaa jiru hunda gammaatitti waan nama gammachiisu jechuudha. Hayyee. Kana walitti nuuf ofee jechuu barbaanne. Mee gurmii kanarratti yeroo gurmooftan qaamni isin cinaa dhaabbatee isin deeggare yookiin immoo qaamni nuufis tola oolee jira jettanii akka galataatti himachuu barbaaddaneen yeroo dura gaafa gurmiidhaaf isin walitti qaban gandarraa ka'ee kutaa tanii hojii kanas seenuu keessan argitanii fi lukkuleen isin galtee san booda waan kana argitan booda mee fedhiin isin dhagame miirri keessanii maal fakkaata? Gammachuun akka ajaa'ibaatitti. Hayyee. Gammachuun keenya immoo haalumaan itti fufee yoo duraa odumaa jennu yoo amma immoo jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti gammachuun keenya keessi kennallee hojii kanaaf hin hojjenna jennee dirqama jennee of kennee deemaa jirra. Baay'ee bareeda. Hordoftoota keenya qaalii kabajamuuf jaalatamu akkuma argaa jirtan viidiyoo kana jalqabarraa daawwataa kan turtanii fi akkuma san immoo viidiyoottan kanneen keessatti iddoo hojii irraa kaaseetiin tattaaffii mootummaan naannoo Oromiyaas dabalatee akkuma biyyattiitti ta'aa jiru keessattuu carraa dargaggeeyyii Oromootiif jedhu. Carraa dargaggeeyyii Oromootiif jedhu irratti xiyyeeffannaan kennamee bara 2016 bara misoomaa jenneetiin osoo moggaafne marii malee marri hin taatu jedha. Mata dureen isallee akkuma argitanitti. Haa ta'uutii mootummallee asumaan galatoonfachaa hirmaattota yookiin immoo warroottan waldaa kana keessatti hirmaatanii gurmaa'anii hojjetaa jiran irrallee miirri dhagahamu miira baay'ee gammachuuti. Gara xumuraatti immoo keessummaa biraas kan qabadhee isiniif dhiyaadhu tahaa nu hordofaa. Ammaa kana mootummaan dargaggeeyyii Oromoo hundaafuu hojii dhabaan tokko akka hin jiraanne 2016tti dhaadannoo jedhuun marii malee marri hin taatu dhaadannoo jedhuun mootummaan kan itti seene argina jechuudha. Waldaa kana keessatti immoo hoogganaa waldaa kanaa nama tokko asitti keessummaa kabajaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Akkam jirtan? Jirtu? Mee walaa baruu jalqaba irratti maqaan keessanii eenyu jedhama? Qoonni hojii keessanii immoo gahee keessanii as keessatti maali? Maqaan kiyyaa Raammatoo Saaddoo Tumbii jedhama. Hoogganaa waldaa Marsaniiti. Kajaa akka aanaa Migiraatitti abdii hin kutanne namni abdii kutatee nu biraa deeme tokko hin jira. Abdii hin kutanne abdii kutanne abdii uduu hin kutanne namni mootummaan homaa isiniin godhu mootummaan qarqaarsa isiniin godhu natsaa darajaatanii bilaasha jedhanii haga ijoollee shamarraniitiin baatu dhoogganii hawwiin nama hujii ta'anii nama hujii tokko ergataatanii omnee keessan qurxadhaa bayaa jennee wal gorsinee nama 20 waldaa Marsan keessatti waliin haasofnee ijoollee obboleeyyan keenya jaallota hunda walitti qabnee galanni rabbiin haa ga'u mootummaan keenya kunoo lukkuu 2000 nuu kennanii mana sheerii ummataan nu ijaarsisiisanii kunoo amma lukkoota keenya waliin kunoo jirra. Mee haala gurmii kana keessatti wanti ani isin gaafadhu jira. Carraan kun carraa ilmaan Oromoo qofaaf qophaa'e jedhamaa jira. Sabni biraa isin keessa jira ilmaan Oromootiin alatti. Haaluma san immoo dabalataan wanti isin gurmeessan kana keessatti wanni isin gurmeessan sun baay'inni isaa wanti beekamu jira. Baay'inni isaa wanni beekamu jiru garuu irra baay'ina akka arginetti ijoollee Oromootu irratti baay'ate hundi isaa
An akkan argetti hundi isaa ijoollee Oromooti. Carraa kanarratti kan argatan. Hundi isaanii jiraata magaalaa Adaamaati moo magaalaa Adaamaatiin alallee kan dhufanii waraqaa eenyummaa jijjiiratanii ganda kanarraa gurmaa'an jiru? Hin jiru wal keessaa jarri. Amma ka magaalaa birootti illee dhufee akkasii gurmaa'ullee ni jira. Garuu carraa kana kan guddaa irra baay'ee argate uummata Oromooti. Mootummaa keenya baay'ee galateeffanna. Carraa kana nuuf kennuuf warra gandallee baay'ee galateeffanna. Carraa adda addaa nuuma warra hojii hin qabne jedhanii walitti nu qabaniitiin carraa kana nuuf uumuu isaaniitiin Shamsuddin Funaa tokko fa'a hedduu kan galateeffamu. Uummata saba kana hin jenne sabaa waliin qoollu jeetiin Arsii Bahaa Jimmaa maal hedduun jeen saba kamuu oduu addaan hin baasin Oromummaadhaan quuqama Oromummaatiin akkasitti nu gurmeessaniiti galatoomanii isaanis. Hayyee haalli qabatama yeroo ammaa irra jirtanoo maal fakkaata? Amma haalli yeroo ammaa irra jirru baay'ee gaariidha. Lukkulleen amma nu seenee jira. Amma lukkulleen nyaachuu jirti akkasitti siin jedha. Gurmiin keenya bareeda. Itti fufnaa kana boodallee mootummaan isin cinaa jirraa nuun jedhee jira. Mootummaa keenyallee baay'ee galateeffanna. Hayyee haala qabatamaa argeen sheediiwwan 40 walitti qophaa'ee jedhanii sheediiwwan 40 qophaa'an kana keessa lukkuun akka fakkeenyaatti sheedii kanarra kan galan baay'inni isaanii hangamiin ta'a? Sheedii mararraayii kuma lama hundi isaatu galee jira. Kan inni hin galin hin jiru martuu cufa galee jira. Kana kan martuu galee jira. Hayyee baay'ee galatoomii ulfaadhu xumura irratti dhaamsi dargaggeeyyiif dabarsitu akkuma san immootu hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma san immootu muummicha ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin kan hoogganaman jechuudha. Fandiin kunis kan taasifame akka dubbatamaa jirutti akkuma san immoo sheediiwwan kan ijaaraman tajaajila yookiin immoo mallaqa sabbata aayyoo irraa guuramee fi kiisii aabboo keessaa baheeni. Haa galatooman immoo mootummaanis dabalataan lukkulee tana yookiin immoo indaaqqoo 2,200 bitee gara sheedii kanaatti galche. Hojjettoota 8,000 yookiin immoo hojii dhabdoota 8,000 gara hojiitti seensisee dargaggeeyyii kana hojiitti yoo seensisu immoo deeggarsa mallaqa kiisa ofii baase yookiin immoo kaazina ofii irraa baase jedhamaa jira. Xumura irratti immoo gara mootummaatis gara hawaasaatis eenyuun galatoomfachuu feetu? Hawaasa keessaa gandallee baay'ee galateeffanna. Bilillee fa'aa ammallee deebi'ee bulchaa baay'ee galateeffanna. Nu cinaa dhaabbatanii nu biraan dhaabbataniitiin wanna kana dhimma kana tolchanii irra deemaniitiin nu walitti qabaniitiin odoo lulqaanu keessaa as geenye baay'ee galateeffanna warra gandallee galatoomaniin jedha. Asitti kan arginu lukkulee hedduu lukkuleen kun baay'inni isaanii 2,000 jettanii nama meeqaaf kenname? Nama 20 kenname. Nama 20 ka kenname akka ganda migiraatitti walda lama hin kenname. Walda lama keessaa waldoonni tokko walda keenya walda Marsaan jedhama. Ijoolleen keenya warri qaraa abdiin kuchisiisanii ubduuba nu jala diiganii nu jala hambisa hundi onnee ofii gadi qabatee haga hojiitti seene warri kuwwan warri mootummaan kun homaa isiniin godhu yaa'a keessaa jedheetiin ijoollee dogongorsee ijoollee keessaa yaasaniitiin jedhan warri dogongoraa yaa'e haga ammaa haga mootummaan keenya nu qabatee mootummaan keenya bakka tokko nu geessee akka guddanni mootummaan keenya nu godhee amma harka dhiisii sibiilaanuu bikka ofii mummuraa ga'ee gaabbee onnee ofii keessaa akkam goddanyaa kiyyaa biraa hafee hada mootummaan kun mootummaa namaa waa godhu ijoolleen kun beettee hojiitti seentee ijoollee kana wallaallee hada dogongorsiifnee nullee dogongora bannee dhabnee ka jedhu warri nu biraa hafee dogongora guddaa keessa seenee amma ijoolleen jaallonni keenya hundi bakka kun amma nama 20 sheerii nu hojjetanii kun amma walda keessa jirra argannee gammanneerra baga gammaddan jennu mootummaa. Galatooma ulfaadha. Xumura irratti lukkuleen kun kan fooniiti moo kan killeeti? Kan killeeti. Hayyee galatooma. Lukkulee kana daawwachaa jirra. Dhugaa hedduu nama gammachiisanii ibsi obbo Rahmatoo Saaddoo nuu kennanillee immoo lukkulee kana yeroo isaan waa nyaatan argaa jirra. Bakka isaan waa nyaatanitti immoo sagalee isaanillee isin dhageessisuun dirqamame. Lukkulee dubbadhaame. Galatooma ulfaadha obbo Rahmatoo Saaddoo. Lukkuleen teessan isin yaa hortuu mana haa guuttu jenna. Killeen mootuyyuu akka qaala'insa gabaa tasgabbeessitaniif mootummaan killee hedduu oomishtanii gabaaf akka dhiyeessitan kan mootummaan taasise jechuudha. Kanaaf killeewwan kana yeroo asii oomishtanii baastan
nullee hin irraanfatina dhaamsa jedhu qabnaa xumura irratti mee eenyu fi eenyuun galatoonfachuu barbaadanii mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma san immoo muummicha ministeeraatiin kan hoogganaman warroottan carraa hojii uumtotaa dabalatee eenyuun galatoonfachuu barbaadan mee warra galatoonfachuu barbaadanii fi dhaamsa dargaggoota dhaamtan. Kallattii waldaatiin ammaa fi abdii kutachaa jirtan abdii akkam kunne jechuun barbaada. Ammallee waldeen inni milkaa'aa tokkoffaa mootu warroonni achirra gurmaa'uu barbaadan abdiidhaan kutannoodhaan socho'uu qabdanii abdii akkam kunne jechuun barbaada. Galatooma wanti hafillee inni milkaa'aa jiree fuulduratti itti yaada akka kotti naafuu guddaa galatooma jechuudha. Ayyee xumura irratti namni galatoonfattan qaamni galatoonfattan jira yoo ta'e galatoonfachuu dhaamsallee achumaan dabarsuu dandeettanii. Tole qaamni galatoomsan tokkoffaa mootummaa naannoo Oromiyaa ni galatoomfadha. Dhaamsuudhaan yaada kana kan milkaa'u akka godhe muummicha ministeera Dr. Abiy guddaa galatoomii jedhaan yaadni kun kan milkaa'e sababa isaa ta'u akka kiyyatti dhibbaan dhibbatti itti amanaa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa turtiin waliin taasistaniif hedduu isin galatoonfannaa. Tokkoffaa mootummaa keenya galatoonfannaa. Lammaffaa ayyee galatooma ulfaadhaa hordoftoota hin qaalii kabajamuuf jaalatamu gama xumuraatti irratti illee viidiyoo dabalataa kutaa lammaffaan kan waliin deebinu ta'a. Ammaaf immootu jalqaba irratti muummicha ministeeraa irraa kaasuudhaan biyyi teennaa misooman bara 2016 ceehumsa gara waliin mariin kennaa walee kennan kan jedhu dhaadannoo qabatanii ka'anii maree malee marriin taatu jedhan. Fuuldura keenyatti illee ayyaanota hedduutu jira. Ayyaanota fuuldura jiru kanaaf illee mootummaa cina dhaabbachuudhaan hawaasni keenyallee dargaggeeyyiin keenyallee carraa hojii kan argatiin kana boodallee odeeffannoon hedduun jira waan ta'eef gandoottan irra jirtanitti akkuma godina keessa jirtanii kamirratti iyyuu naannoo Oromiyaatitti keessattuu xiyyeeffannaan guddaan kenname dargaggoota Oromootiif carraa kenname kana fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Dabalataan immootu sheediiwwan akka magaalaa Adaamaa godina Shawaa Bahaatti dhagahe sheediiwwan 60 kana boodas kan ijaaramu jedhanii viidiyoo itti aanu irratti immoo kanallee kan isin qabadhee dhufu ta'a dargaggoota 12,000 gara hojiitti seensisuudhaaf carraa lammaffaa keessa jiranii. Mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hin galatoonfannaa. Sadaffaa kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee ulfaadhaa galatoomaa jennaa. Arfaffaa bulchiinsa kantiibaa kutaa magaalaa Luugoo obbo Abdii hin galatoonfannaa. Shanaffaa bulchiinsa ganda Migiraa obbo Isheetuu. Jaaffaan dammoo Bililee maal irra dalaydime qooda hojii isii? Qoonni hojii isii gurmuun gurmeessitee nama 20 ijoollee walda keenya koottaa gurmaayaa hojiirra oolaa ijoollee keenya hiyyuu jalaa bayaa hanni duuba qara hamne kunuu dogongora mootummaan keenya amma gara guddinaati jettee akka guddannu nu harkiftee obbo Cabburee waliin nu harkisanii iddoo takka nu geessanii ulfaadhaa galatoomaa jenna. Galatoomii obbo Rahmatoo Saaddoo hoogganaa waldaa Marsaan akkuma san immootu waldaan waliif ollaa keenyatti argama. Hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa horaa bulaa jenna. Yeroo biraatiin immootu gaaf lukkuun killee buufte kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoo kutaa har'aa keessatti immoo yaada qeeqa komii qabdan gara peejii keenya Harbour Media Network gara TikTokiinis ta'ee gara YouTubetiin nuun gahuu dandeessanii. Horaa bulaa deebanaa ogeessa kaameraa keenyaa galatoomii ulfaadhu jennaani. Horaa bulaa dagaagaa. Carraa jalqabaatiin dargaggoota 8,000 keessaa muraasni kan isinii qabadhee dhiyaadhe kana viidiyoo kutaa lammaffaa irratti wal agarra. Horaa bulaa deebanaa. Harbour Media Network sagalee keessan sagalee ummataati. Kan kaleenyaas kan fageenyaas viidiyoottan garagaraa hojiilee garagaraa carraa hojii uumuu qabatee isiniif dhiyaata. Yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif share godhaa. Subscribe fi like gochuu hin irraanfatinaa.